geessine isaan naga qabu agartan gamaa mee hojii gaafaa wali fagisu naga qaba ibsaan gaafni ni dhukkubsate eegamaa midhamee dhaabee boodatti ibsaan dhukkubuu eegale fedhee maamee waatti godha fedhee rabbi dhukkubsa antanammoo ittiin gaafatamu tana jeesini mun danda'u tana rabbi qaaliqaa beekan waliigalteen Nasraddiinii fi maamee waliigalan maali tanaas beekuu qabdan takkaffaa irratti yoo ibsaa ajjeeste nu wajjin nagaan jiraattaa jaanin teekinooloojii amma babal'atana fayyadamtanii dawaa guyyaa nama laaffisee nama ajjeesuu fayyadamtanii san hin beekan anammoo isin irraa gadi bu'u mataa keessan gubbaarraa maaliif gaa ilmaan qabu bareedaa kana abbaa malee ilmaan bareedaan kun akkamitti hamboo haadha abbaa malee ilmaan bareedaa kana buleessoo akkana kophaa aboo buleessoo rabbi sodaadhaa ilmaan keessan nagaan guddifachaa ilmaan nama abbaa malee guddisuu feetanii keessan nagaan guddifatan kanamaa immoo abbaa malee guddatan feetan maatii mana keessan nagaan tolfatanii kanamaa diiguu meelaala jireenya keessan oogufachaa kanamaa qabbaneessuu asiin dalagaa teessan oofachaa nama dalagaa irraa baasuu meelaala jira keenya ilmaan kun ni baratanii bara mee haati ganama ilmaan kana barnoota geessisti moo mana hakimaa san deetti moo dalagaa isisan deemti mee namni kun dalagatu malee hin jiraatu kana yaaddanii garuu sun jira keenya saniif an waan naan taane durattuun fudhan akkuma wallaala qiyyaattu akkuma ogeerte yaadoo akkuma yaada dachaasittu ani waan naan taane fudhu saniif abbaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattoota keenya qalifa gaarii akkam naga qabdanii akkasin naga qabdan abdiin sadaa qaba numa jirtanii isin naga qabna alhamdulillah mana ibsaatiin jira gizeen mana ibsaa dhufe jarri ibsaa na dura fuudhee mushteefaa geessanii ani vidiyaa fuudheenya kana mushteefuma saniin jiraawo nama narraa dhukkubeetiin mushteefaa ture yaa'u hedduu takka asi dhufuun dhaqqabnee guyyaa kanaan jechuudha fi mushteefaadha ganama kana nama san baasee deebi'ee ta'e ibsaatis tanarra turte jechuudha ibsaan immoo deengatti ganama akka tasaa wal agarree turre dubbiin itti gabaatteeti dhukkubu jira harka dhukkuba isaa mubaarak remoota kana kaayitee TV kana irraa mutu godhime sani daawwattoota keenya ani waan kana duraan isinitti hime gaafa isin haraara isinii wayyaa gattan tatta nakka siyaa mubaarak haraara kana fayyadamtaniiti ibsaa miidhuu deemtanii tatta haraara kanatti haraara fakkeenya godhataniiti fakkeessanii gartee miti yaada keessan hojiirra oolfachuu teessanii tattaa'a gaafaan isaanii jiru najijan amantanis amanuu baattanis mataa keessanirraa gadi hin bu'an abdii fi maammee Nasraddiin mataa keessanirraa gadi hin bu'u tokko tamam abbaa yoomsoo barbaaddanii boosin abbaa isaaniirraa jeeftanii haadha dhaaluu feete moo akkam isin sirra qoontisan haadha ilmaan kana dhaaluu feetanii moo kaan iboo haadha dardara haadha duraa ayi biidhaa bubbaleessoo dhaalmee hafillee ho'ettanii baana bara haraarri keessan kan akka isatti miidhaa gartee miti miidhaan kun eessaa kee beekaa bakka miidhaan kun raakee an beeku hin danda'u isin mataan keessan ni beektan an hin beeku immoo isin ni beektan hayyee akkasitti hoo dheengadda gaafaan haraara isaanii keessatti hirmaachuu didanii ani waa malee hirmaachuu hin dinnan akkana lafaa keetii mitan irra dibaa booddi nama dibaa isin maanin jaa warroonni gaafasa maaliif itti naraaramne haraarri gaariidha asima an nama bajaadha osoon achi dhaabbadhee achi harku waan hin taane keessa seenee dubbachuun barbaadu duraayin isinitti himan dheengadda haraara gennee ayyee qaama tokko taane chaayinaan maal jetti nama shakkisu tokko hin mindeessineetti eega mindeessite booda immoo hin shakkinii jaan ganamaanii nama shakku tokko ibsaan mindeessi eega mindeessi booda gaakam godhee shakkaree qaama tokko walitti waliigaltee garri gaafa kaan waliigalan anan gammaatti hin daganne fedhan waliigalteen sun tasobaa taati fedhan waliigalteen ta dhugaa taati dachaas maaltu galche dhuguma jirtuun dubbadaan taaliyaa galbeetti tilaa kana laatti fakkaroo laaja akkasitti wanni kuni gara fuulduraatti midhaafitu jira laal as keessatti waan takka ta mul'attu waan mul'atu bakka ganamaa sun dubbii naadachiiste bakka ganama subiidha yaadattanii namni dubbii bakka irraa haata hin beekne bakka itti galtulee hin beektu Oromoon bakka ganamaa san naa yaadadha ibsaan ganama duraa akkamte eenyuti ibsaa ganama duraa taphatan irratti taphate
taphni sun ammallee harka lafa jalaatiin gaggeeffamu jira. Dubbii abdiin galgala kana haasoo takka illee laaleetiin ture. Yaa abdiin hiccitii jabduu waan beeku beeka. Hiccitii waan beeku beeka abdiin. Atis isin sadeenu. Ansilaa hojii nan fedhan amma na balaaleffatanii jiran jarree. Maaliif haraara saniin galaa ijan? Jantaa akka jenne. Tamam. Ada guyyaan guyyaadhaa iti. Yaa. Afaan kaachaa taasisu naaw. Maan takka. Inaarinaa kun daa'imman diidaati. Akkas inni kun dhugaa nama dubbachiisa gara kan yoo beektanii. Rabbiin gartee dhugaa nama dubbisuuti. Maaliif jennaan ibsaa ganamaas namni manaa baasee siireetti godhee ol deebisee masarati. Dubbii masarattuun ammallee fagoon jirtu ibsaadha. Yookaan akka abdiin keessan bishaanii wajjin ibsaa waa baasuu qoisan. Yookaan cinaachi dhaame sun gartee miti cinaacha kadheen hin beekaawu. Cinaacha gitii yaa'uun harka gaafa abdiinuu cinaacha san keessa jira. Maammeenis jira. Nasraddiinis hundi keessanuu tumtanii jirtan isin irraa gadi hin bu'an. Ija baasteen allaayin atis. Ija baafteen allaayin deem yoon si tobaadde. Dhugaan sitti himaati. An feetee maammee jaaladhu feetee abdii jaaladhu maal nagalchaan dhugaan sitti himaati. Takka abdumaa fi maammeen sunu wanta kanarraan wannan godhan. Araara keenya kana keessatti akkamitti onnee juujjee mufiin akkaban. Naaf ibsaa walitti haaraan qabna daawwattoota kiyya. Haala yerootiif wal bira dhufuu hin dandeenye. Kunoo mana isaatiin gira. Ani ilma namaatti hojii taanaa yoomiyyuu nagaan jaalladha malee nama ilma namaatti hojii ollee jiraachuun fedhu. Nama agartee miti nama naata wajjin jiraadha ammas. Akkanumatti zigaaliif fakkeessuudhaaf. Yaa walitti laaqannu. Kafedhee haana jibbuu kafedhee haana jaalata. Maaltu narraa irratan dekkaasii. Aangootam qabaaddeetti narraa fudhattan. Moo mana kam duraan naa bitanii kondominiyeemii naa kanatti ni jiraan. Waariroonni gidduu guraateef maal laa ooltee bulchee irra wal geenye. Yoon du'e na awwaalu yoo isin duutan isin awwaalu. Assalaamu alaikum alaikum salaam. Kana walitti wal geenyu. Makiinaa naa bitanii qabdan tanarraa fudhatanii miilaaniin galagee deemu. Mana naa kan tan jiru kan gartee na qolloftanii keessaa gabbee ilmaan kii godaana rabbaan jiru. Wayimaa jiranii humaan jiran. Saniif dhugaa dubbachuu eenyuun hora kare. Dhugaa dubbachuudhaaf waan takka waan isin irraa sodaatu ni jira. Maan takka nan gootan fagaattuma tana duraaniin bare. Sunuun jirtu ammaan tana dhaabbattee jirti. Dhalaa takka takkaa dhugaa jaarsaa hojii ololti maal jetti seetanii. Yeroo jaarsi ulee tol fudhate. Uleen jettiin gaafa gartee ayyoo teenya gaafa san haftee jettiin. Sani jechuun gaafni amma isin gartee miti duraan harkaata qoraa turtatanii dabare amma immoo ifii teessaniifuu goda kamtuun nu fuudha jirtan shakarmootu jirtan baabaa kiyya. Gaafa mucaan kun waan takka isin harkatte immoo wallaahi mataa keessan gubbaa namni gabbuun jiru. Abbaa yoomsanii daa'imman kunoo haati mashkuula taatee deemti. Aan isinitti himeetin ture. Barana ibsaan gaafa achi gabboo hatta akiraa manaatiif rakkachaa turan isin hin jee. Akkamitti rakkoo hanga kana kan namarraan geessan qabeenyi isaa ka'ee cabsan dhiisaa miidhaa isaa dhiisaa isa hidhuun dalagaarraa hambisu inni kun ilmaan guddifata ilmaan kun nyaatanii malee bulan akka keenyatti taariiwwan dhufne garaa hidhatanii taa'uu danda'an. Haadha dalagaarraa baasan sababaa ibsaatti ibsaa dalagaarraa hambisan sababaa hidhaatti karaa manaa itti geessi san gubbaan deebitanii qabeenyi isaa yaalaa cabsan saboo isin haraarummaan isin jettan kun isinoo warrummaan haraara isaanii maal argee jala horii kun sammuun teessin tun akkamitti si yaaddi? Haraara isinii wayyaa mee haraarri kanaare daaraa ta'an akkattu itti daaraan godhanii mee fuula mucaa kanaa lala fuula gaafa abbaan bira giruutiitii fi gaafa gartee abbaan isaa naqee qabu mucaan kun fuulli isaa kofilee taphata arran moolaa. Yaa hawwii taalindii qonna bira akkas jechuudha. Saniif taaliyaa galbindii. Ilmaan haati bira hin jirtu amma haati mana kana ni amdee ibsaa bira kutte. Abbaan manaa himaa jiraa mire as kunoo ilmaan kana keessaan taa'uuf jira jechuudha. Ilmaan kana kophaa dhiiseetiin biraatii maaree manaa himaatti. Ani isin waa shakkeetiin jiraawo. An duraayin isinitti meegaan mana namaa dhaqee bishaan dhuguu dhiisu tureetiin jira. La mana namaa dhaqee bishaan dhuguu eegaan dhiisu tureetiin jira. Maaliif gaafa jalqaba siiriin eegalamturraa. Anummaan fokkotaan miskiin tikkisan gartan kun lubbuutii tana barbaadu qabeenyi guddaan bannaaf lubbuutii tana maaliin qaban lubbuutii tanaachi? Lubbuun abbaa inni namatti inni gaana.
gaafis ni ibsaa gartee dawaa bashaati dawaa mudarqishooti tarta ka barbare tarta ka soo gudde gaafa kan hundoo baastan an keessa gira ammallee keessa giru waan takka taanaan guyyaa takka dawaa kana adda hojii fideen beekan dawaa keessanis takka itti amaneen beeku abdiin ammoo dubbatee jira ibsaan gaafa nagaa gaafa ibsaan achirraa gabbee fuunee mana hakimaa geessinee isaa naga qabu agartan gamaa mee hojii gaafa wali fayyisu naga qaba ibsaan gaafni ni dhukkubsatee eegamaa miidhamee dhaabee boodatti ibsaan dhukkubuu eegale fedhee maamii waatti godha fedhee rabbi dhukkubsaa anta nammoo ittiin gaafatamu tana jeesin himuu danda'u tana rabbi qaaliqaa beekan waliigalteen Nasraddiinii fi maamii waliigalan maali tanaas beekuu qabdan takkaffaa irratti yoo ibsaa ajjeeste nu wajjin nagaan jiraattaa jaaniin teekinooloojii ammoo babal'atanii fayyadamtanii dawaa guyyaa nama laaffisee nama ajjeesuu fayyadamtanii san hin beekan an ammoo isinirraa gadi bu'u mataa keessan gubbaarraa maaliif gaa ilmaan qabu bareedaa kana abbaa malee ilmaan bareedaan kun akkamitti hamboo haadha abbaa malee ilmaan bareedaa kana buleessoo akkana kophaa aboo buleessoo rabbi sodaadhaa ilmaan keessan nagaan guddifachaa ilmaan nama abbaa malee guddisuu feetanii keessan nagaan guddifatan kanamaa immoo abbaa malee guddatan feetan maatii mana keessan nagaan tolfatanii kanamaa diiguu meelaala jireenya keessan oogufachaa kanamaa qabbaneessuu asiin dalagaa teessan oofachaa nama dalagaa irraa baasuu meelaala jira keenya ilmaan kun ni baratanii bara mee haati ganama ilmaan kana barnoota geessisti moo mana hakimaa san deetti moo dalagaa isisan deemti mee namni kun dalagatu malee hin jiraatu kana yaaddanii garuu sun jira keenya saniif an waan naan taane duratti hin fudhan akkuma wallaala qiyyaattu akkuma ogeertee yaadoo akkuma yaada dachaasittu ani waan naan taane hin fudhu saniif abbaa malee ilmaan namaa hin hiyyoomsina osoo abbaa qabanu abbaallee abbaa caalu osoo qabanu dirqidhaan hiyyoomsuu feetan yaada keessaniin fedhii keessaniin akka gartee wanni hundi isinii mijjooytu godhu jirtan akkasitti waa hundaaf deem bishaan wanirraa fudhadhu qottu ummaanti isin manaa kamaa jirti daawwiti sun san qabdi jechuudha keessan guddifachaa ilmaan namaa yataamaa godhuun barbaadina akaaboo ilmaan rabbiin yataamaan godhin isin dirqidhaan yataamaa godhumaa feetan boo tokko keessan irraa achi deeman jiru muraa mataa kiyyaan dachaasiiti ilma abdallaa meetan komadaadhee hin dubbadhaati waan takka waan nagootan hin qabdan fagaatuma yaman kana isinii gaddisa malee anuu deemuuf hin deema yaman kana keessaati dhugaa san isinitti himeetumaan biyyeetan isin gallakkisaa isin fakkeeffattanii yaada keessan ka ganamaa hojiirra oolfacha jirtan hin dagadhu'an hin dagatinaa bakka ganama dubbiin irraa kaati hin dagadhu yoomiyyuu taanaan keefitti hin dagadda san jalaa namni hangammaan tanaa namni osoo itti gallaalanii miti hojii qabdii yaanimi akkasi dubbiidhaas itti gallaalleeti waan takka takka keessa barbaannee keessa maraamarreeti gartee miti fattashinee dubbanna nuti wayis namarra kaan barbaadu amma kunoo ibsaa manaa himaa deeqee yaa waan takka takka mee isiniif hima wanni takka takka ifuma siiti gizee fi balleessan deebi'anii tolchuun hedduu takka nama dhiba harka keessaniin balleessanii fakkeessuudhaaf gartee miti amma numaa himaa keessin geessisan kanaamu annaaf hin taane mannumaa naa himaa keessin geessisan kun siif himaa meemichaan geessisan kun hayi boo keef na yaamtanii yoo takkaa kun manaa himaa keessin aan argatanii firraachana dhiibdan kaa maaliifu waan jiruun dubbadaamen maal lagootan boo olchitanii na bulchitanii miti rabbii qaaliqaa olchana bulchanii agartanii rakkoon bakka san jettidha bakka san isin hundinuu bakka san yaadaddaa walaa ka maammee jaalattan walaa ka jaalalti bakka kana keessatti hin barbaachiftu jaalalti kophaa dhugaa dubbachuun kophaa taabtee mubaarak tishir talaab خلاص لا تفكر ولا حاجه حبيبي تمام وانا باخذ امك تجي بعد شويه سيقلتني اكسي جال لافي لال dhugaan garagara berga dhugatti jechuudha garuu nama jaalatan tokko irratti murtee muruun ni ulfaata ta'ullee garuu immoo rabbiin kaaliqni sunu dhugaarraa harrabanii yaanne isinilleen akkasumatti dhugaarraan deebina maaliif jennaan qabrii teessan kaayisii wajjin ciisu ana yookaan abaloo kaayisii yookaan isa osoo hin ta'in kophaa teessan ciistan yoo arraan tana osoo dhugaa agartuu dhugaarraa achi maytee bergit itti gaafatamtan an abdiin waa hedduu keessa geessa dubbii abdii san keessa waa hedduun fudhee
An dubbii namaa keessaa takka takkaan fudhaa. Waa malee waan dubbadhu waan ta'eef abdiillee bakka inni jirutti itti dhagayeetiin gartee miti dhugaa jirtu irraa baruu ta'a. Abduma isin akka diinaatti ilaaltan kana anammoo rabbii yeroo fedhe leencuma kanaa gartee miti horis si deebiseeti akka asitti dhiyaattee hojjaa bitu si godha. Abduma isin akka leencaatti haasoftan kana akka leencaatti keessa ilaaltan kana kallattiin itti dhagee gartee miti dhugaa jirtu kana irraa baruu ta'a. Maaliif jennaan dhugaadhaaf dhugaa baruudhaafan ibduuban deebi'u yoomii taanaan abadan bakka dhugaan jirtu taanaan ibidda keessaa dhugaa yoo jiraatte gubadheetiin keessi dabaree dhugaa san baree deebi'e malee abadan dhugaa addaan baafachuuf jecha fageenyi nan daangeessu uleen nan sodaachistu dhaadannaafis hin sodaadhu. Tamam abdiinis kophatti yoonam kophatti deemaa itti dhaqe waan takka nan godhu nan sodaatu. Kophatti na qaba waan kophatti jetti qabeetiin fide waan jeen tilmaamanneef kophatti akkasana qaba waan jenneef ibduuban deebi'u innis bakkaan an jiru bakka barbaadetti na kottu naan jaa. Dubbiseetiin jirallee gargaara kanaas. Tamam saniifuu dhugaa jirtu arguuf teessanii miidhaa kana eenyu harka keessaa qaba waan hin abdii haamee gartee abdii irraa niin baroonni joos san gizumaan abdii wajjin inshaallah yoo haa rabbi haala naa mijeesse bira dhaqeen waan san waliin irraa baruu teenya. Ani ibsaan na dheessu jiran amma mana akmaatti isin bira dhufa laalaa nuti dhufu jirraa naan jettan dhufa dachaas maaltu rakkise amma na taa'aa rabbi kana dhaaban durattuu wadaage rabbi diti akkas teessan uffadha ammoo haati mubaarak gizee ijoollee keessa dhufte anis nin deema.